Itoophiyaan sababa addaan cituu pirojektoota waggaatti birrii biiliyoona 43 akka dhabdu qorannoon mul'isee jira. Hoogganaa Burkiinaa Faasoo haaraa kan ta'e Ibraahim Traoree dhiheenya kana shiraawwan garaagaraa irratti xaxamaa jiraachuun dubbatamaatiin jira. Warroonni lixaa keessaa nama kana aangoo irraa buqqisuudhaaf shira garaagaraa irratti xaxaa akka isaan jiran yeroo ammaa kana irra gahameeti kan inni jiru. Kanneen keessaa immoo yaalii fonqolcha mootummaatiif akkasumas maqaballeessiiwwan garaagaraas kan shira kana keessatti hammatanidha. Oduu biraatiin ammoo Raashiyaa fi Yukureen wal waraana isaanii addaan kutuudhaaf yookaan ammoo waliigaltee nageenyaa mallatteessuudhaaf guyyaa kaleessaa Tarkiitti akka isaan walgahii isaanii adeemsisuudhaaf imalan ni yaadatama. Hanga ammaatti garuu maalirra akka gahan kan isin biraan geenyu ta'a. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota qaroo miidiyaa oduu fi odeeffannoowwan keenya kan guyyaa har'aatiin kan biyya keessaa fi biyya alaatis kan jalqaba irratti isin dhageessifne kanaa fi kanneen birootis kan isin biraan geenyu ta'a. Nageenyi keenya kan kabajaa fi jaalalaa iddoo jirtan hundatti isin haa gahu jecha namoonni qaroo miidiyaa waahila hin godhatin sabiskiraayib gochuudhaan waahila ta'a isiniin jenna. Itoophiyaan sababa addaan cituu pirojektootaatiin waggaa tokko keessatti qofa birrii Itoophiyaa biiliyoona 43 akka dhabdu qorannoon mul'ise. Pirojektoonni misooma jallisii warshaalee sukkaaraa kasamii fi tandaahoo addaan cituu irraa kan ka'e Itoophiyaan waggaatti birrii biiliyoona 43 akka dhabdu yookaan dhabaa akka jirtu Inistituutiin qorannoo imaammata Itoophiyaa beeksiseera. Inistituutichi dandeettii misooma pirojektoota misooma jallisii fi dhimmoota imaammata irratti qorannoo geggeessin misoomni pirojektoota jallisii sukkaaraa fi karoorfame guutumaan guututti misoomuu dhabuu waldhabdee fi rakkoo adda addaa irraa kan ka'e hojii dhaabuu fi yeroo tokkoon badii irra gahee saffisaan suphamuu dhabuun galii biyyattiin waggaa tokkotti argachuu qabdu dhabsiiseera jedhame. Inistituutiin qorannoo imaammata Itoophiyaa qorataa qonnaa fi misooma baadiyyaatti kan ta'an Makonnin Beqqalaa pirojektii misoomaa jallisii warshaa sukkaaraa kasamii fi lafa heektaara 20,700 misoomsuudhaaf qophaa'e ta'us lafti misoomaa jiru garuu heektaara 2,000 qofa akka ta'e dubbateera. Lafti misoomaadhaaf yaadame misoomuu dhabuu irraa kan ka'e garuu biyyattiitti waggaa tokko keessatti galii birrii biiliyoona 10 dhabaa akka jirtu dubbatan. Dabalataanis pirojektiin misooma jallisii warshaa sukkaaraa tandaahoo lafa heektaara 60,000 jallisii misoomsuudhaaf kan yaadame ta'ee ijaaramus waggoota 9 darban eegalee tajaajila kennaa akka hin jirree fi kanarraa kan ka'e biyyattiin waggaatti galii birrii biiliyoona 33 dhabdee jirti jechuunis katabameera. Walumaa galatti pirojektoota misooma jallisii lamaan kana irraa waggaa tokko keessatti birrii Itoophiyaa biiliyoona 43 dhabamaa akka jiru dubbachuu isaanii gabaafameetii kan isaan jiran. Qorannoon kun akka agarsiisutti pirojektoonni misooma jallisii sukkaaraa alweeroo fi goodee lafa heektaara 80,000 misoomsuudhaaf yaadame kan ijaaramaa jiru ta'us misoomni jallisii yaadame hojii irra ooluu dhabuun biyyattiin waggaa tokko keessatti alweeroo irraa birrii biiliyoona 5.1 goodee irraa ammoo birrii biiliyoona 6 dhabaa akka jirtu. Walumaa galatti pirojektoota kanneen lamaan irraa birrii biiliyoona 11.1 dhabaa akka jirtu ibsamaa jira. Pirojektoonni misooma jallisii kunneen guutumatti osoo hojii irra oolanii gartokkeen wabii nyaataa ni mirkaneessa kan jedhan qorattoonni kunneen dandeettii faayinaansii fi teeknooloojii dhabuu jijjiirama qilleensaa hojjettoota muuxannoo qaban dhabuu fi misooma jallisii keessatti hirmaatan damee kanaan dhuunfaadhaan daangeffamuun rakkoo akka uumessi himameeti kan inni jiru. Oduu biraatiin Oromiyaatti lafti heektaara miiliyoona 2 ol asiidummaadhaan miidhamu biiroon qonnaa Oromiyaa beeksiseetiin jira. Naannoo Oromiyaatti lafti heektaara miiliyoona 2 ol kan ta'u asiidummaadhaan miidhamu biiroon qonnaa Oromiyaa beeksise. Biirichi asiidummaa biyyee nooraadhaan wal aanuudhaan oomishtummaa dabaluudhaaf hojjetaa jiraachuu kan hime yommuu ta'u biiroon qonnaa Oromiyaatti daayirektarrii fooyya'insa gabbisa biyyee Isheetu Laggasaan rakkoolee oomishtummaa hir'isan keessaa asiidummaan tokko jechuun dubbateera. Naannichatti lafti heektaara miiliyoona 2 ol asiidummaadhaan miidhamuu kan dubbatan yommuu ta'u daayirektarichi biyyee asiidummaadhaan miidhame wal aanuuf ammoo oomishtummaa dabaluudhaaf hojjechaa jirra jechuunis dubbatan. Qonnaan bultoonni lafa asiidummaadhaan miidhame irraa gosoota midhaanii asiidummaan dandamachuu danda'an akka qotanis kan eeyyamame yommuu ta'u sadarkaa biyyaatti lafa qonnaaf oolu keessaa dhibbantaa 40 asiidummaan biyyee kan miidhame ta'uu ministeerri qonnaa tibbana beeksisuun isaa ammoo ni yaadatama. Ministeerri fayyaa ogeeyyii fayyaa hojii idileetti hin argamin irratti tarkaanfiin seeraa ni fudhatama jechuun dubbate. Ministeerri fayyaa Itoophiyaa sochii lagannaa hojii ogeeyyiin fayyaa tibbana bakka garagaraatti taasisaa jiran ilaalchisee ibsa baaseen ogeeyyiin muraasa hojii idileetti hin jirre tarkaanfiin akka isaan irratti fudhatamuu beeksiseeti kan inni jiru.
Duulli lagannaa hojii kun maatii ofii, fira aantee fi hawaasa mara kan miidhu ta'uudhaan alatti gama naamusa ogummaa fi namoomaanis fudhatama kan hin qabnedha jechuun ibsi kun balaaleffateera. Boordiin sochii ogeeyyii fayyaa Itoophiyaa ammoo ibsa ministeerichaa kanaan deebii sochii isaa gatii dhaabsisuu jechuudhaan balaaleffatee gaafii isaanii deebisuudhaaf tarkaanfii hatattamaa akka fudhatamu deebisee gaafateeti kan inni jiru. Ministeerichi ibsa caamsaa 15/2025 jechuunis guyyaa kaleessaa baasanii ogeeyyiin lagannaa hojii irra jira. Garri caalu odeeffannoo sobaatiin kan burjaaja'anii fi muraasni ammoo badiinsaa kaayyoo kan godhatanidha jechuunis ibsa kana keessatti eeranii jiran. Daballi mindaa fi faayidaalee akkasumas haala hojii hojimaataa dabaluudhaan gaaffilee ijoo 12 tarreessuun sochii ogeeyyii fayyaa ji'a tokkoof taasifamaa ture gara lagannaa hojiitti erga seenee har'a guyyaa afuraffaa isaa qabateeti kan inni jiru. Mootummaan faayidaa ogeeyyii fayyaa haala waaraan mirkaneessuuf labsii baaseen xiyyeeffannoon itti kennee hojjechaa jiraachuu kan ibsan gama ministeera fayyaatiin duula adeemaa jiru kana keessatti gara bal'inaan rakkoo jiru furuudhaaf yaalaa jiraachuus dubbataniiti kan isaan jiran. Kanumaan wal qabatee gama ogeeyyii fayyaatiin ammoo deebiin isaanii yoo hin deebineef mormiin yookaan ammoo lagannaan hojii kun akka itti fufu dubbataniiru. Ogeeyyonni kunneen ammoo gama isaaniitiin lagannaan hojii isaanii kanneen tajaajila wal'aansaa hatattamaa yookaan emerjensii kan jedhamuu fi akkasumas dahumsaa fi kutaa xiyyeeffannoo addaa ICU jedhamu akka hin dabalanne ibsa kennanii turan. Lagannaa gartokkeen taasifamu eegalamee hordofees tarkaanfiin hidhaa fi doorsisa ogeeyyii fayyaa irratti gahaa jiraachuu gama isaaniitiin kan kaasan yoo ta'u hanga yoonaatti ogeeyyiin fayyaa 15 ol hidhamuus dubbatanii jiran. Magaalaa Finfinnee hospitaala Phaawulos Xiquur Ambassaa Amaanu'eel, naannoo Amaaraa ammoo Walloo Kibbaa hospitaala waliigalaa Aqstaa, Baahirdaar hospitaala Addis Alam, hospitaala sadarkaa jalqabaa Dalgee jedhamuu fi Boruu Meedaa Yuunivarsiitii Gondar, naannoo Sidaamaa Yuunivarsiitii Hawaasaa hospitaala waliigalaa Lakkuum, naannoo Oromiyaa hospitaala Salaaleetti ammoo akkasumas hospitaala biroo keessattii fi kanneen amma maqaa isaanii dhoofne kana keessatti ogeeyyiin fayyaa 15 akka hidhaman qindeessitoonni sochii irra jiran odeeffatanii dubbataniiti kan isaan jiran. Ministeera fayyaa tajaajila fayyaa qulqullina qabuu fi haqa qabeessaa waliin gahuudhaaf imaammataa fi tarsiimoo bocuudhaan hojjechaa jiraachuu kaasuudhaan tajaajila fayyaa sababa fedhee fi haala kamiinuu tajaajiloota hawaasummaa addaan cituu akka hin qabne dubbataniiti kan isaan jiran. Dhaabbileen fayyaa guutuu biyyattiitti argaman hunda keessatti akkuma kanaan dura tajaajilli fayyaa osoo addaan hin cinne hawaasaaf kennamaa jiraachuu dabalataan kan kaasu yoo ta'u ministeerri fayyaa ogeessi fayyaa dhiibbaa odeeffannoo dogongoraa miidiyaa hawaasummaatiin tamsa'u osoo hin dhagahin waadaa ogummaa seenee hojiitti hiikuu qaba jechuudhaan ibsa isaanii baasaniiti kan isaan jiran. Koolleejjiiwwan barnootaa fayyaa muraasa keessatti ogeeyyiin hojii idilee isaanii irratti hin argamne odeeffannoo qabaachuus dabalatanii kaasanii jiran. Ogeeyyiin kanneen keessaas hedduun isaanii odeeffannoo sobaan kan burjaajan yoo jedhu ministeerri fayyaa, itti dabaluunis gochi kun kan maatii, fira lammii fi hawaasa bal'aa miidhuudha jechuunis dubbatanii jiran. Ogummaan fayyaa damee hojii lagannaan hojii dhaabuu seeraan dhorkame keessaa tokko tahuu kan hime ibsichi kun ogeeyyiin fayyaa gaafii yoo qabaatanillee hojii isaanii hojjetaa yookaan hojima isaanii irratti argamuudhaan hojii idilee isaanii osoo hojjetanii dhimma isaanii qaama dhimma ilaallatuuf dhiyeessuu akka qaban dubbatan. Mootummaan haala fayyadamummaa ogeeyyii fayyaa itti fufiinsa qabu mirkaneessuudhaan furmaata qorannoo irratti hundaa'e kennuudhaaf labsii bulchiinsaa fi to'annoo tajaajila fayyaa 1362/2017 raggaasisuudhaan darbaniif qajeelfamoota baasuudhaan xiyyeeffannoon hojjechaa akka jira kaasee jira. Ogeeyyiin fayyaa qalbii gaarii qaban kana hubachuudhaan hojii isaanii haalaan akka hojjetan jechuudhaan ministeerichi waamicha barreessee ergeetiin jira. Boordiin sochii ogeeyyii fayyaa Itoophiyaa ministeera fayyaa hordofeem ibsa baaseen ammoo ibsichi gaafii isaanii gatii dhabsiisuu akka ta'e kaasuudhaan deebii sirrii kennuuf tarkaanfiin hatattamaa fudhatamuu qaba jechuun deebisee gaafateera. Boordichi ibsa ministeerichi baaseen akka jedhetti kan gaafii jiraachuu fi jiraachuu dhabuu ogeeyyii fayyaa kaasaa jiraniif furmaata kennuu diduu argamsiisa jechuun qubatti qabeera. Ibsichi dabaluudhaan guyyoota 30 darbaniif marii hiika qabeessa ta'e barbaadaa turuu isaanii kaasuudhaan ministeerichi garuu gaafii isaanii fudhachuu diduu filachuu fi ogeeyyiin sirna kunuunsa fayyaa biyyattii utubaa kabaja akka dhabsiise jechuudhaan dubbataniiru. Qajeelfamni isaanii ogeeyyiin gadi of qabuudhaan osoo hojjetanii gaafii haa gaafatan jechuun sammuu fi ogummaa keenya arrabsuudha jechuunis dabalaniiru. Ministeerichi hospitaalonni guutumaan guututti hojjechaa jiru jechuudhaan dhugaa jiru dogongora ibsaa jira yoo jedhu gareen ogeeyyii kun hospitaalota gurguddoo guutuu biyyattii irraa beeksifni uummataa
kennuudhaan sababa komii isaanii furmaata hin arganneen jeequmsa tajaajila uumamee mirkaneessanii jiran. Ministeerichi yoo gaafii isaaniitiif hatattamaan deebii hin kennine ta'e wiixata irraa kaasee gara lagannaa hojii tajaajiloota guutumaan guutuutti ni darbina jechuunis akeekkachiisa biraa kennanii jiran. Doktoroota intarnii 90 olii fi reezidaantonni muummee garaagaraa 4 keessatti barataa jiran gartokkeen guyyaa kaleessaa caamsaa 15 akka lakkoofsa faranjiitti gadhiisanii akka bahaa jiran yoo ta'u kan hafan ammoo guyyaa har'aa akka bahan murteessuun isaanii kaleessa galgala ibsa baasaniin akeekkachiisa kanaan waliin kennaniiru. Kana hordofee beeksisa qacarrii yuunivarsiitichi baasee sochii ogeeyyii fayyaa taasisaa jiraniin dagatamuun yookaan danqamuu jechuudhaan tajaajila waldhaansa fayyaa guddaan hospitaala yuunivarsiitii Hawaasaa keessa jiraachuu kaasuun ogeeyyii fayyaa qacaruun barbaachisaa ta'uu ibsa kennee jira. Haaluma kanaan haakimoota 40, faarmaasistii 35, ogeeyyii laaboraatoorii 20 fi narsoota 50 walumaa galatti ogeeyyii fayyaa 100 fi 45f beeksisa qacarrii baaseetii kan inni jiru hospitaalli kun. Yuunivarsiitiiwwan biroos beeksisaa fi akeekkachiisa garaagaraa baasuudhaan akka haakimoonni gara hojiitti deebi'an dhiibbaa taasisuun cinatti hidhaa fi dararaan ogeessa fayyaa irra gahaa jiru lagannaa hojii guututti akka seenu nu taasisa jechuudhaan qindeessitoonni sochii kanaa garuu yaada isaanii cimsanii dubbatanii jiran. Diipifeekiiwwan Ibraahim Traoree irratti hojjetamuudhaan burjaajii fi madda galii uumaa jiraachuun dhagahame. Warroota kaaniif burjaajii yoo ta'u warroota barbaadaniif ammoo akka madda galiitti hojjetaa jira. Biyoonseen viidiyoo muuziqaa irratti meeshaa waraanaa uffattee konkolaataa hidhannoo qabu irra yeroo yaabbattu gamoo keessaa aarri kan mul'isu yommuu ta'u hoogganaan Burkiinaa Faasoo kan ta'e Kaapiteen Ibraahim Traoreen ammoo muuziqaa kana keessatti viidiyoo irratti yeroo qawwee dhukaasu agarsiisaniiru. Viidiyoon kun kan hojjetame hubannoo namtolchee yookaan AI dhaan yoo ta'u Yedaloon muuziqichaas Ibraahim Traoree lola ummataaf taasisu cancala empaayeraa cabsaa jiru jechuun yookaan waaqayyo isa haa eegu jecha jedhus dabalateetii kan inni jiru. Viidiyoon sun dhuguma kan Biyoonsee yookaan kan Ibraahim Traoree osoo hin taane viidiyoo diip feekii fi qabiyyee hubannoo namtolchee AI dhaan dhugaa fakkeeffamuudhaan hojjetedha. Viidiyoowwan Ibraahim Traoree goota Paan Afrikaa fakkeessuudhaan garuu odeeffannoo sobaa qabatan kan dhibbaan lakkaa'aman kanneen AI'n hojjetaman erga dhuma baatii eblaa irraa eegalee waltajjiiwwan miidiyaa hawaasaa irratti guutuu Afrikaa Saharaa gadii keessatti yeroo garagaraatti heddumminaan qoodameetii kan inni jiru. Adeemsi kun fagoo kan deemu yoo ta'u fayyadamtoonni miidiyaa hawaasaa kanneen akka X yookaan Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp fi YouTube biyyoota akka Naayijeeriyaa, Gaanaa, Keeniyaa irraa dhufan Ibraahim Traoreen hooggantoota Afrikaa birootiif fakkeenya ta'uu isaanii ibsaniitii kan isaan jiran. Dhiibbaa uumtonni ofii isaanii Paan Afrikaanota jechuudhaan waan waaman tokko mootummaa naannoo irraa abdii kutachuu kaasanii jiran. Hoogganaan mootummaa waraanaa umriin isaa waggaa 37 bara 2022tti aangoo biyya Afrikaa lixaa fudhate kun akka shaampiyoonaa farra impeeriyaalizimii ta'etti akka giddu seentummaa humnoota lixaa keessattuu Faransaay qeequutti garuu ammoo ejjennoo Raashaa akka michuu tarsiimoo cimtuutti kan qabatedha. Ibraahim Traoree jalatti Burkiinaa Faasoon kufaatii dimokiraasii kan mudate yoo ta'u gaazexeessitoonnii fi qeeqxonni humnaan waraanaaf akka bobba'an gabaafamee jira. Gabaasni dhaabbatni Human Rights Watch dhiheenya kana baase akka agarsiisutti humnoonni mootummaa haleellaa baatii bitootessaa keessa raawwataniin yoo xiqqaate namoonni nagahaa 100 ol ajjeefamus dubbateera. Haa ta'u malee Traoreen uummata duratti mul'achuu fi hoggansa salphaa ta'ee argamuunsaa hedduu biratti sadarkaa idil-addunyaa fi Burkiinaa Faasoo keessatti maqaa gaarii akka qabaatu gargaaree jira. Kunis deeggartoota hedduu daandii magaalaa guddoo biyyattii Ogaaduuguutti baaseetii kan inni jiru. Keessaahuu deeggartoonni bahan kunniin harki caalaan isaanii dargaggoota ta'uun ammoo afaan uummata qabachiise. Kaan isaanii ammoo akka Toomaas Sankaraa hoogganaa waraanaa duraanii beekamaa Burkiinaa Faasoo bara 1987 fonqolcha mootummaatiin raawwate hordofee ajjeeffamee ture deebi'een of dhalateera jechuun jajataa jiru. Taajjabdoonni akka jedhanitti dargaggoonni Afrikaa hedduun haala jiruu fi mootummaa isaanii abdii waan kutataniif ergaawwan ijoo Traoree kanneen akka hariiroo biyyoota lixaa waliin qaban gaafii keessa galchuu muraasa mararfachuun dubbataa jiru. Isaanis nama dandeettii dubbachuu qabuu fi miidiyaa kan beeku yoo ta'u kunis namoonni tokko maaliif akka geggeessanitti
yookaan ammoo akka geggeessaatti isa akka ilaaluun ibsuun gargaara jechuudhaan gaafii uummatatti tahaa jiraachuunis ibsamaa jira. Guutummaa Afrikaa keessa Tiraaworeedhaaf deeggarsi qabatamaan jiraatus qabiyyeen AI hojjetaman seeneffama kana sochoosuudhaaf fayyadama dabaluu isaatiin dhugaa hin taane agarsiisaa jiraachuu dhaabbanni miti mootummaa Code of Africa akka odeeffatetti soba ardii kana qoratu keessaa xiinxalla ta'e jechuudhaan dubbatee jira. Viidiyoowwan AI'dhaan hojjetaman tokko tokko akka waan waa'ee Tiraaworee yookaan waa'ee mootummaa isaanii irratti odeeffannoo dogongoraa of keessaa qabaatanitti mul'isee jira. Viidiyoon eegdota Tiraaworee keessaa tokko isa ajjeesuudhaaf $5 Ameerikaa miiliyoona 5 akka isaaf kenname himu tokko ammoo daawwattoota miiliyoona 1 ol argateera. Burkiinaa Faasoon erga inni aangoo qabatee as yaaliin fonqolcha mootummaa irratti raawwatamee gabaaftus kun ammoo raawwachuu isaatiif ragaan deeggarsaa kan hin jirredha. Viidiyoon baay'ee ilaalame tokko ammoo namoota miiliyoona 4.5 kan argate yommuu ta'u innis taatee Tiraaworeen xiyyaara keessatti hojjettoota xiyyaarichaatiin osoo hin beekamne akka teessoo isaa irraa ka'amuuf kutaa biizinasii nama daldala Faransaayif akka gadhiisuu gaafatu mul'iseeti kan inni jiru. Viidiyoowwan kunniin ammoo namoota garaa biratti burjaajii uumaa yoo jiru namoota kaaniif ammoo akka madda galiitti tajaajilaa kan inni jiru. Ministeerri Haajaa Alaa Ameerikaa Maarko Ruubiyoon gaaga'ama namoomaa Gaazaa keessa jiruun Ameerikaan akkaan yaaddahuu beeksisan. Yaadni aangaan Ameerikaa kun kan dhagahame haleellaa Israa'el kamisa kaleessaa raawwatteen Filisteemonni 114 ol yeroo ajjeefaman erga gabaafamee booda ta'uun ammoo dhagahameera. Tarkaanfii amma Israa'el fudhachaa jirtuun wal qabatee Ameerikaan ammallee ejjennoo waraana Israa'el ni deeggarti jedhanii isa gaafataniif yoo deebisan Hamaas harka kennachuu qaba namoota bute ammoo lakkisuu qaba jechuun dabaleem itti dabaluun ammoo hamma gareen kun jirutti nageenni hin jiru jechuun quba qabeera. Kun akkasitti osoo jiru garuu dararaan uummata Gaazaa irratti nu dhagahuu qabnum tokkollee jiraachuu hin qabu jedhe. Israa'el torbaanota 10f Gaazaa deeggarsa nyaataaf kan irraa ugguruudhaan bu'uuraalee Hamaas mancaasaa akka jirtu ibsiti. Doonaald Tiraamp ammoo naannicha daawwachuudhaaf qophaa'aa kan jiran yommuu ta'um alkallattiidhaan waliigaltee dhukaasa dhaabuu haaraan akka jiraatuuf namoonni butaman akka gadhiifamanis yaalaa jiraachuun dubbatameera. Hamaas gama isaatiin ministeerri muummee Israa'el Benjaamin Netanyaahuu waraana hammeessuudhaan jaarsummaa faara akka hin qabaanne dubbateeti kan inni jiru. Dubbii himaan mootummaa Israa'el ammoo mariin namootaa yookaan namoota butaman hanga gadhiisutti godhamu tokkollee akka hin jirre cimsee dubbateetiin jira. Dhiheenya kana ammoo Ameerikaan yoo kagarasitti imalu taate Doonaald Tiraampiin ijaan wal arguudhaan kallattiidhaan akka haasahanis dhagahamaa jira. Kun ammootu yoo kan ta'u tahee Filisteemotaaf fala akka fidus namoonni garaa yaada isaanii kaahaa jiran. Oduu biraatiin Zeleniskiin marichaan dhukaasa dhaabuu yoo walii hin galamne deebii cimaa akka kennan gaafatan. Zeleniskiin marichaan dhukaasa dhaabuun yoo ka walii hin galamne taate deebii cimaa kennuuf gaafateera. Zeleniskiin haasaa gabaabaa Kiir Staarmarii fi Imaanu'eel Maakroo dabalatee hooggantoota Awuroopaatiif taasisaniin dhimma dursaa Yukureen lakkoofsa tokkoffaan dhukaasa dhaabuu haalduree tokko malee ta'uu irra deebi'anii mirkaneessanii jiran. Zeleniskiin yoo jiilli Raashaa waan tokko irratti waliigaluu dhabe kana jechuun Putiin waraana kana xumuruu akka hin barbaanne ifaadha jechuun dubbateera. Pirezidaantiin Yukureen yoo mariin Istaanbul keessatti taasifamu hin milkoofne ta'e hooggantoonni addunyaa irra deebiidhaan deebii cimaa akka kennanis gaafataniiru. Itti dabaluunis Ameerikaan hanga dandeetteen qindoominaan turuu qabdi jedhan. Dubbiin Zelenskii kun kan dubbate Tarkii magaalaa Ankaaraatti pirezidaanti Recep Tayyip Erdogan erga daawwatanii guyyaa tokko boodaadha.